Guyyaan waldaalee hojii gamtaa Jaaffaan bakka qooda fudhattootiin garaagaraa argamanitti Adaamaatti kabajame. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa guyyaa waldaalee hojii gamtaa marsaa Jaaffaa bakka hooggantootiin olaanoo fi qooda fudhattootiin garaagaraa argamanitti Adaamaa galma Abbaa Gadaattis kabajeera. Kabaja guyyaa waldaalee hojii gamtaa kanarrattis itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaan Dr. Abdulaziz Daawud Ambaasaadar Shifarraa Shugguxee Komishinara Komishinii Ejensii Waldaalee Gamtaa Federaalaa Pirezidaantii Baankii Waldaa Gamtaa Oromiyaadhaan Obbo Dirribii Asfaaw Daayiraaktara olaanaan Ejensii babal'inaa Waldaalee hojii gamtaa Oromiyaadhaan Obbo Jamal Kadir hooggantoota Ejensii Waldaalee hojii gamtaa naannoo fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee dabalatee keessumootiin abbootiin gadaa fi qooda fudhattootiin garaagaraa argamanittis kabajameeti jira. Guyyaan waldaalee hojii gamtaa kun mata duree qajeeltota egeree hundaa jedhuun kan kabajame yoo ta'u, kaayyoon kabaja guyyaa kanaas gahee waldaaleen hojii gamtaa guddina hawaasa dinagdee biyyaa keessatti qaban beeksisuu fi walta'iinsa sochii waldaalee hojii gamtaa qooda fudhattootaa cimsuudhaas jedhameera. Pirezidaantiin ittaanaan waldaa hojii gamtaa fi damee qonnaa obbo Yohaannis Hambisaa bu'aan waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa kan ta'e baankii hojii gamtaa Oromiyaa aadaa qusannaa akka dagaaguu fi hammatummaan faayinaansiidhaan akka cimuuf shoorri waldaa hojii gamtaa olaanaa ta'us ibsanitti jiru. Bu'aa sosochii waldaalee hojii gamtaa kan ta'e baankiin hojii gamtaa Oromiyaas aadaan qusannaa akka dagaagu, hammatummaan faayinaansii akka cimuu fi dhiyeessiin faayinaansii akka guddatuuf hojii hojjechaa ture cinatti gaheen waldaalee hawaas dinagdee biyyaa keessatti qaban akka cimuu fi seektarri waldaalee hojii gamtaa akka guddatuuf hojjechuutti argama. Hojiiwwan hojjetamaa jiran keessaa tokko kan ta'ee fi haala miidhagaa fi hawwataa ta'een kabajaa kan jirru guyyaan waldaalee hojii gamtaa isa tokkodha. Guyyaa waldaalee hojii gamtaa akka baankitti kabajnu kun hubannoo waldaalee cimsuu, milkaa'ina waldaalee agarsiisuu, walgargaarsa waloo fi walta'iinsa diinagdee uumuu, walqixxummaa fi itti fayyadamiinsa diinagdee miseensaa agarsiisuu fi walta'iinsa qooda fudhattootaa uumuu fi walitti dhufeenya isaanii cimsuu akka kaayyootti qabatee kabajamaa tureera. Waldaaleen qajeeltota waldaalee hojii gamtaa kabajuun bulchiinsa gaarii iftoomnaa fi itti gaafatamummaa akkasumas walamantaa fi hirmaannaa miseensota sadarkaa jiran cimsuudhaaf waltumsuun akka qaban dadammaqsuu akka ta'es pirezidaantiin ittaanaan waldaalee hojii gamtaa fi damee qonnaa obbo Yohaannis Hambisaa ibsaniiru. Baankiin hojii gamtaa kallattii hundaan waldaalee faana hojjechaa jiraachuu obbo Yohaannis kaasaniiru. Gara waldaalee faana akkamitti hojjettu sayyidu deebisuudhaaf waldaalee baay'ee jira biyya kana keessa. Akkuma beekamu baankiin kun waldaaleedhaan kan ijaaramedha. Lakkoofsaan illee yoo fudhanne waldaa gara 7,000 sheerholdariidha jechuudha. Parsantaa 60 kan ta'u sheerii baankii kana kan qaban isaanidha. Egaa waldaa tokko jalatti immoo miseensa baay'ee jira. Miseensa 1,000 lakkaa'amu jira. Waldaa 7,000 yoo baay'isne miseensi baankii kana miiliyonotaan kan lakkaa'amanidha jechuudha. Amma ammaatti akka maamilaatti maamila gara miiliyoona 14 horannee jirra. Achi keessaa waldaalee gara 40,000 siqantu maamila keenyadha. Akka biyyaatti waldaalee gara 100,000 jira. Parsantiin 40 nu biratti qusatee hojjechaa jira jechuudha. Maallaqni isaan irraa sassaabnu lakkoofsaan guddaa ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif qabeenyi waldaalee miseensadha malee waldaan qobaatti qabeenya hin qabu waan ta'eef jechuudha. Miseensi isaanii immoo dhuunfaadhaan maamila nu biratti ta'eera. Maamila qabnu miiliyoona 14 keessaa irra jireessi miseensuma waldaaleeti jechuudha. Qonnaan bulaadha jechuudha. So akka baankitti qusannoon sassaabne gara biiliyoona 130 qaqqabee jira jechuudha. Baankichi tajaajila faayinaansii kennuun cinatti ga'umsaa fi humna dandeettii waldaalee hojii gamtaa qonnaan bultootaa cimsuuf leenjii gorsa ogummaa sadarkaa naannoo godina magaalotaa fi aanoolitti argamanii akkasumas qonnaan bultootaa fi waggoota arfan darbanitti waldaalee 1,400 siquuf qonnaan bultootaa 13,300 ol baasii qarshii miiliyoona 41 fayyadamuus taasisuusaa ibsaniiru. Obbo Wandimuu Dajaneem hojii gaggeessaa olaanaa yuuniyeennii qonnaan bultootaan bu'uuti. Yuuniyeeniin qonnaan bultoota isaanii bara 1991 kan hundeeffamee fi miseensota 275 kan qabu yoo ta'u
waldaan isaanii shirii olaanaa bitachuudhaan bara kana badhaafamaa ta'uu isaatii fi milkaa'ina olaanaa argamuu fi gara fuula duraattis cimanii akka hojjetan ibsaniiru. Nuyi kan badhaasa kana argachuu dandeenyeef bara hojii kana darbe kana keessatti gahee keenya akkuma duudhaa waldaatti waldaan tokko qooda dabalataa gurguruudhaan bitachuudhaan kaapitaala isaa guddisuu danda'a. Kanaaf nu illee qooda dabalataa bitachuudhaan gahee taphannee naannoo bara darbe keessatti miliyoona 30 ol qooda dabalataa bituudhaan sadarkaa tokkoffaa taanee badhaafamnee jirra. Qooda dabalataa kana bitachuudhaaf dura miseensi cimuu qaba. Miseensi yoo qooda yuuniin irraa bitate yuuniin illee baankii irraa bitachuu danda'a. Baankii kan hundeesse waldaalee yuuniinotaadha. Kanaaf nuyi maal gochuu qabna dursinii waan hojjennu gosa adda addaa hojii tajaajila adda addaa ni dhiyeessina. Sanyii baay'isuu irratti ni hojjenna. Horsiisa horii aannanii irratti ni hojjenna. Warshaan daakuu nyaata horii dhiyeessi callaa guddistuu adda addaa ni hojjenna waldaalee keenya kana. Kanaaf achirraa bu'aa arganneen waldaan keenya naa bu'aa argate waldaan keenya akka qooda bitu jajjabeessu guursuudhaa fi bu'aa argateen amma ta'e miseensaa qoodee amma ta'e immoo qooda akka ittiin bitatu goona. Achumarra nutis illee akka isa immoo walitti finnee akka yuuniiniitti immoo ol finnee binna waan ta'eef nu illee amma kana caala kun badhaafamne jennee hin dhiisnu. Kana caala hojjechuudhaaf nuyi onnee nuuf ta'a jechuudha. Kun sadarkaa tokkoffaa irratti qoodaan bitachuudhaan tokkoffaa ta'uun keenya fuulduratti nu cimsuu waan ta'uuf nu illee fuulduratti cimnee miseensa keenya cimsinee ni hojjennaa. Qooda dabalataa ammallee bitachuu dandeenya. Gurguruus akkasuma bitachuu qofa otoo hin ta'in waldaaleef illee akka waldaan nurraa bitan miseensi waldaa bu'uuraa akka bitan goonee nu cimsa. Kanaaf hojjechuu qabna jechuudha. Pirezidaantiin Baankii Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaadhaa barreeffama tarsiimoo mul'ata bara 2030 Odam Strategy System jedhusi dhiyeessaniiru.